Tole akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota ko ani nagaa kooti waaqayyo eebbifamu jirtu ani kun jira waaqayyo na eebbifamu akkam jirtu mee daawwattoota ko warri taatan hundi keessanu dhugaa ijoollee baay'ee ijoollee yaada nama hirtan baay'ee itti gammadan dhugaa jechuun namatti tolannaa tokko namni yaada gaarii namaaf qabu yeroo waliin yaada tokko share godhani baay'ee namatti tola. Ammoo ifama samuuna kanas baay'ee viidiyoon hojjenne mataa miicadhee jira. Kanaaf nakatti dadhe faashiniidha immoo naan jenna baay'een jaaladhu. Miicadheeni akkasi akkam jirtu har'ame yaada tokko irratti haasofna. Waa'ee mataa keenya irratti yaada tokko share siniifis nan godha anaafis hin ta'a anirraa waa baay'ee baradhe jedheen yaada siniif immoo share hin godha maal innis jechuu dandeessu. Dhugaa yeroon viidiyoo tokko ilaalu maa inni na jechisiisa nama jechuun maa inni nama hin jechisiisa. Maaliif kaastasite maaliif kaafte naan jechuu dandeessu. Torbee kana keessa mucayyoo YouTube hojjettu lamlam amaariffaan hojjetti mucayyoo buttaa jiraa sana jechuudha. Ijoolleen afaan oromootiinis hojjetan jiru viidiyoo irratti amaariffaan immoo garan qabu jechuudha. Haa ta'u hojjechuun gaariidha. Yaada gaarii tokko yeroo nama gammadanii hojjechuun gaariidha. Garuu jechuudha. Simmenne siluma viidiyoo wanta gadi dhiifnu barbaannuuf waan argine irratti hojjenna. Amma wanta YouTube irraa dhugaa ta'e addan baasnee soba ta'e addan baasnee amma viidiyoo tokko arganne waan haaraa tokko arganne akkasumatti hin deemna. Maalirraaf akkasiin ka'eet jechuun namni waan gaarii tokko hojjetu bu'aansaas akkasuma guddaadha kana bara yeroo hundumaa jechuudha. Tokko garuu hin ta'a. Simmee sobuma waliinis dha'ee waanuma ta'echi qunxuratee nammoo hin taane jedhanii isuma hin taane jedhee fidee inuma ta'a. Garuu akkasitti eenyummaa kee mul'isuuf yoona ejjennoo mataa keetii waan tokko hojjechuus si barbaachisa. Saannoo viidiyoo namarrattis rakkoon qabu namarrattis mata duree godhatanii yaada gaarii yoo ta'es ga'eessoo ta'e garuu irratti hundaa'ee dhugaadha moo soba adda ba'ee deebifamee yaada qaban immoo irratti ibsa viidiyoo tokko hojjechuun gaariidha. Garuu ammam dhugaadha ammam soba akkamiin hojjetame viidiyoon kun yoo jedhame dammoo waan hojjennu tokko waan gaarii tokko yoo hojjenne jechuun yeroo faanas deemuun gaariidha jedhama. Garuu yeroo dhuma faana too deemnu wanta tokko immoo wanta qabatamaa yeroo hojjettu bar namni ammi murtaa'an sun waan qabatamaa waan ta'eef hin fudhataa barumsa gaariidha. Garuu zim jettee wanta qabatamaa hin taane nama kumaatamaa yoo dabarsite gaarii miti. Narratti yaadanii maaliif hin hojjenne amma mucayyoo kanarratti akka ishiin jalqaba qalabati godhadheetti suuraa gadi dhiifte iddoo ishiin veelloo keessa sana suuraa kaate malee wanti viidiyoo gootee gadi dhiiste hin jiru. Lammaffaa nama sana waan wanti ishiin gadi dhiiste hin jiru. Normaalii kan yeroo mataa sirreeffattu minaamin viidiyoo zimmeetti hojjettetu jira. Maalirraa ka'ameeti akka fudhatamaa tokkotti namni viidiyoo irratti hojjeta. Gush baga siin ga'e gush baga ittiin ga'e gaarii taanaan baga ittiin ga'e garuu maaliif hin kaase namas akkas jedhufan. Fakkeenya kana jechuun wanta waaqayyoon ittiin nama ga'edha. Ishiinis dhoksuu hin qabdu miti rabbaa ta'e ishiin ifa hin baasne kana bara ifa hin baafne waan ta'eef jechuudha. Gaaddidduu faanaa miti kan kana raawwatte miti qalabatiin godhadheetteerti. Kanaafuu gaafii maasinitti nuumneen innaa viidiyoo irratti gosh jechuun namni
ergammoo kaawwatte wanti itti saalfattu maaltu jira ree? Maaliif hin mul'ifne nama sana? isheen haadhiiftu. Isheen piraankiidhaafis nama qoruudhaafis yookiin illee nama irratti yaada nama adda baafachuudhaaf kan hojjechuu dandeessi. Garuu nuti waan gaarii tokkos babal'ifne otoo waan daddafamee nama biraa ga'u jedhameeti mee hojjetamu irratti viidiyoon. Amma immoo gaaf guyyaa tokkoffaa fi lammaffaa akkas jedhamee irratti hojjetame. Amma immoo feekidha jedhamee inni kan piraankiidha gochaa jirti. Feekidha innumti kaleessa hoo baga siin ga'e jedhee viidiyoo tokko hojjete. Ammas viidiyoo lammataa immoo piraankiidha jedhamee irratti hojjetamaa jira jechuudha. So tokkoffaa warra yuutuubii hojjetuuf hin yaada kana ibsa. Maaliif yoo hojjettanii wanta hojjettan tokko waan gaarii hojjedha. Waan gaarii, waan qabatama jechuun waan nama gaddisiisu, gammachiisu waan fedhe haa ta'u garuu waan qabatama, waan namni isin to'atu sun isinii fudhatu. Anammoo hojjedhee waan gaarii, waan nama simatu jechuuf miti. Anis qabaachuu danda'a garuu waan dhugaa jiru irratti hundaa'een hojjedhee amma har'aatti jechuudha. Viidiyoon amman gadi dhiise waan dhugaa irra jirutti hundaa'e. Garuu namarratti viidiyoo hojjechuun fedhees baay'ee yoollee ta'e bakka hubadhee xinxaalee viidiyoo sana dhugaaf soba isaa karaa ta'een adda baafadhee irratti hojjechuu yoon hojjedhe illee fuulduratti jechuudha. So warri isin jettanii kaleessa viidiyoo sana argitanii jettanii ililchitan har'a ammoo piraankiidha jettanii maal akka inni gaarii miti bara. Ammas immoo gaafa biraa viidiyoo tokko yoo kan nama gadi dhiisan namni baay'ees ni ilaalu maaliif seetan zimmeteeti kun jedhu jechuun simmi jetteeti viidiyoo dhugaa ta'eef soba ta'e yoo addan baastu namarratti hojjetti jedhu adeemsa keessa dhumarra jechuudha. Jalqaba bargit nama baay'ee argachuu dandeessa akka namni si ilaalu waan ho'istee fiddeef jechuudha. Akkasii miti xiqqaarraa gara guddaatti deemuun gaariidha jechuudha. Akkasii kanaaf yeroo silan kolfeefin viidiyoo kana hojjedhe namni akkamitti yaadeetii jedhee jechuudha. Tokkoffaa isheen immoo waan nama rifachiisu hin jiru. Itti gammaddee ishiidhaa ta'ee waan kana raawwatteef wanta maatii ishii akka beekaniif ishii mufachiisu hin jiru. Ishiin akkasitti jirti. Xiqqoo yaaddoo maatii koo irratti fidadheen mul'isuu didee jetti. Wanta nama miidhaa namarraan ga'uu deemu tokko akkamitti yaaddeetti galta isheenis inni akkuma jirutti kan mataa isheetitti. Ani garuu viidiyichi garuu dhugaadhuma jettanii irratti hojjechaa kaatanii warri yoo dhugaas ta'e gaariidha. Garuu immoo deebistanii maaliif piraankiidha hojjechaa jirti jettu. Hubadhaa tokko irratti hojjedha. Jechuun piraankiin gochaa jirti jettaniis viidiyoo hojjechuu hin dandeessu. Otoo hubattanii waan biraas yoo ta'e garuu ammasuma bartee yeroo biraas wanta tokko otoo hin hubatin yeroo darbee mucayyoo tokko marfee fudhadhee kan fuula ishii meekaap intini sirreessuuf marfee fudhadhee fuulli koo akkana na gurraacha'ee midhaan jettee irrarreettee boochee yuutuub irratti baatee turteen beektu. Mucayyoo sana bargiit jalqabannaan laalu ani mataa kootiin illee dhuguma natti fakkaate. Dhuguma natti fakkaateen garuu baqa zimuman jedheen irratti sin hojjannee yaadas karaan ibse tokko illee hin qabu. Garuu namni mana hin jedhamne sheer godhe hojjete. Xiqqoo yeroo turamu garuu piraankii gootee jirti ishee. Ishiin kan kana hojjettee fi mucayyoo sanas ijoollee akkasiiti waan tokkoon isin ibsa ijoollee akkasii warreen akkasitti viidiyoo hojjettan. Garuu inni kun yaada mataa kootiiti. Yeroo sanatti dhugaadha. Viidiyoo sana ijoolleen baay'een sheer godhanii yaada sanarra viidiyoo sanarratti baay'een hojjetanii dhugaadha. Amma torbee lamaatti akkas goota ishee waan ta'eef sirriidha. Namni baay'een ilaalee view baay'ee qabdi. Garuu erga deebite piraankiidha jette
dura waa'ee fuula kootii jettee waan ta'eef gugurraachessiteet takka turte immoo waan baay'eeteet akka torbee lama akka namni ilaalu gooteerti. Garuu sana booda'u isheedhumaaf miidhaa ta'a. Tokkoffaa viidiyoo ishii gadhiistu ammatoo yoo waa'ee mataa ishee irratti hojjette dhugaadhaan waan ishii irratti hintanii jedheetu jechuun yeroo jedhu waan gochaa hojjette sanaan yoo ta'e nala dhugaadhaan hin fudhatan viidiyoo biraamma waan dhugaa ta'e tokkotu hojjette. Maaliif soba waa hojjette ijoolleen baay'een subscribe kan godhan unsubscribe godhan baay'een isaanii. Mucayyoo sana jechuudha. Maaliif sobaan waan deemteef. Yeroo biraattis immoo viidiyoo isa kana sobdeet hojjette jedhu yookiin jechuudha. Yeroo biraatti ijoolleen baay'een yeroodhaaf jettanii bicha yeroodhaaf namni baay'een akkas ilaalu yookiin akka maatii keessan ta'aniif wanta hin taane yeroo sanatti hojjettu hin argattu. Garuu booddee ijoolleen baay'een unsubscribe godhanii bahu. Isa dura unsubscribe godhanii maatii keessan ta'anii yeroo qaqqaban yeroo isaanitti tole isin daawwachaa turanii namni tokko immoo yoo isin faana deeme gaariidha. Xinnaarraa isin faana tarkaanfachaa deeme gaariidha malee amma sirriitti isin ilaalee booda yoo gadi isin buusu anamma viidiyoo ijoollee tokko dhugaa waaqayyo hin saaqoyyuu akkuma hin argine bira darba. Warraan attenshinitti kennee akkasitti ilaalaa ture jechuudha. Dhuguma natti fakkaatu viidiyoo isaan gadi dhiisan. Kanaaf ijoolleen akkasitti viidiyoo normaalii akka namni isin ilaalu akka namni yaada isinii barreessu komantii isinii barreessu eenyummaa namaan ilaalamee maal jedhu jedhee jettanii hojjettanii garuu viiyuun argattu komantiin argattu baqa laayikiin argattu garuu maatii keessan ta'e yeroo biraa isin doo'achuudhaaf yeroo biraa isin faana tarkaanfachuudhaaf isin marratti rakkina uuma. Baay'een ijoollee dhugaa. Baay'een ijoollee baay'ee ani viidiyoo ishee abboo kan hin dura subscribe godhee ilaalaa ture viidiyoon ishee na bira gaa ture unsubscribe waan hin godheef na biraan gahu viidiyoon ishee kan jedhanillee hin jiru. Anis mataa kootiin kan hin godheen jira jechuudha akkas. Kanaaf viidiyoo yeroo hojjettan waanuma gaarii waanuma fudhatamaa ammi ta'e isin faana deemu jala hojiin keessan dhugaa ta'uu yeroo deemu namni dhimmuma isaa isin dhaggeeffata isin ilaalaa yaada qabu isinii barreessa. Waan argitan asiif achitti viidiyoo zimmetanii waan argitan sana irratti hin hojjetina. Dhugaan dasna hin jedhu. Kun yaada mataa kootiiti. Kanaaf zim jettanii viidiyoo argatanii qacci gootanii irratti namni baay'een maatii keessan ta'e isin faana fufuudha yaadni koo. Yeroodhaaf isin ilaala maa inni ilaalee viidiyoo sana ilaala hin fixuyyuu jalqabuma ilaalee dhiisa. Kanaaf akkasiin isiniin jedha. Fandisha. Kanaaf kamiifuu maatii koo warra hin taane maatii koo ta'a. Mataan koo naaf qooraa jira. Namni cadhe isiniin jedheera. Kanaaf shaashii akkatti dhaqee malee baay'een jaaladhu. Fandisha. Fandisha gaafii tokkotu jira. Waa'ee fandishaa irratti. Fandishaa yeroo hojjetame baay'ee bareeda miti ree. Yaa fandishaa sirraa bareedee jennaani. Sirraa bareedee jennaan ibidda silan danda'eefi jette jedhan fandishaan. Yeroo akkanaatu hin taane erga ibidda keessaa xaaxoftee baatee hin bareeddi bifti ishee. Yaa fandishaa sirraa bareedee jennaan ibidda silan danda'eefi jette jedhani. Kanaaf nutis kaayyoo qabnu kaayyoo kaayeffanne sana bira ga'uuf rakkina yookiin mudannoo nu mudate keessa dandeenye darbuun barbaachisaadha jedhee ergaa kanasumaan isiniif dabarsa. Maatii koo ta'a subscribe godhaa viidiyoon koo yoo isin tole immoo share like godhaan isiniin jedha. Yaada gaafii qabdan komentii jalatti naaf barreessaa. Bye bye.